Ati udah jadi dia. Nah, kok ya. Nah, itu masalah jadi itu. Ada yang lagi kita bilang buat sudah lagi itu juga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fayyaa shama daawwattoota fi hordoftoota keenya ani haa dhufu yuuyyaa isin jedha. Har'a waan ajaa'ibaa tokko isiniif qopheessee dhiyaadhee jira. Wanni sunis maal jechuun keessa hin hafu waan ajaa'ibaati. Gaaddisee fi gaaddiseenis eega walii araaramne jechuudha. Eega walii baay'inee takka gaaddiseetti nama gaafachuun turre warra fudhachuuleen turre damoos kiyaan ala jechuudha. Duraan humti xiqqoo qaddiyyaa hin taane fa'aa dabbaree fi waan akkanaa waan akkasii fidaa waan akkanaa godha. Maal eetuma mallaqa kana harteetu mallaqa keetii amma immoo akka gaafa waliin baay'inee takka isillee waa gaafadheen beeku wallee irraa fuudheen beeku akkasumatti dhugaa fi dhugaa waliin deemarraa kanaafuu mee irraa biraakii ajaa'ibaa takka irra dalaguu danda'a. Biraakiin sunis maali jechuun keessan nafu mucayyoo takka maqaan isii Xuruneesh jedhamti. Xuruneesh maqaan isii. Xuruneeshiin tuni duraan akka malee arjaa turte amma immoo harkaa dhaabbattee dalagaa dhabdee agartee fayyaa dhabdee harka rabbii deebitee mana yaalaa jirti. Isii sana agartee duraa wal beeyna yeroo dheeraa agartee turtu keessa wal beeyna isheen sun akkana taatee jirti. Nama ta'ee harkaan dhabne. Ni qabas ni dhaba. Addunyaan tun akka feetee malee tagalaabbixoo ishee bara. Kanaafuu tiyaan tun duraan nama gargaaru keessatti bakka guddaa qabaachuu turte. Amma immoo guutumatti harkaa dhaabbattee mana yaalaa deebitee achii kalaasi garana garagaltee fayyaan harka rabbii jirti. Mee amma isiisan gargaaraa mallaqa hammana naa kenni akka liqeetti. Takkaayyuu akka nama isiisan gargaarutti mallaqa haganaa sirraa fedha. Mallaqa haganaa naa liqeessi takkaayyuu naa kenniidhaani. Isiin sun ammoo naa kennitti immoo hin diddimee walumaan turne agarra. Haati gaaddiseen duraan gaaddiseen tun arjaa guddoodha. Arjaa ajaa'ibaati. Arjaa hambaa hin qabne. Amma ammoo mee jijjiiramte moo bakkuma duraan jirti mee walumaan kan itti dhufnee agarru taana hamma xumura sagantaa keenyaan wajjin turaan immoo afarraa kenna. Daawwattoota fi hordoftoota keenya ummaan gaaddisee mee shaayii moo buna taatee hin beekne waan nuuf dhufaarti. Inshaallah mee walumaan dhufnee agarra kaawwan isin jettu. Maala lafatamu qofa. Gaaddisee no. Gaaddisee deeni daga hin jettu. Daga hin jettu gurfaasi. Isin hin jirtu waan gootaa fidee irratti abbaa lama. Abbaa sadii waan gootaa fidee. Fol. Eessatti? Jechuun asii dhufne kan as hin jirtuuti yoo gurfaa isii takka rafaa jiraatte takka waa lallaalaa jiraatte. Maal rafti waqtii kanaa rafti? Maaltu beekamaa namni yeroo akkanatti dabbaraamsa. Qonnaa qonnaa eebboo shaayii kana dhugu. Yeroo ammaa tana bara shaayii osoo malte asirra hidhatan asirratti hidhu irratti. Maali dhaabbe? Qabban kana qaba. Asumarraa fuutee dhugude. Maaliif qabbanti akka jabaattee silaa hidhu barti hidhatanii qalaasa wayita xiqqoo si qabban asumaa fuutee akkasumas jaaraa dhuguutti dhugattee gaddeebita. Sirma lafa kaa'uudhaaf hin taatu. Hin taatu maal taate? Hin taatu. Buusee dhugaa gaaddisee dhuftee dhugdes. Adii rakkoon qabu akka sila shaayiin akka waa fudhata. Shaayiin bareeda. Egaa abbaan waan fe'ee waan ofii hojjete bareeda jedhaa miti. Lagi bareeda. Abba. Wallahi waan tigooti hin beeku. Shaayii qofa miti shaayii. Gaaddisee. Isaati maal? Nageessu. Isaati maal qofa. Shaayii bittaa dhugdu kaa. Isin dhufti mee dura naasu naannatu si barbaade si haamillee miti bee. Maal barbaadu? Jechuun naannatu waayii si barbaade. Ati isa gaaddisee suutaan dhufte warra kan qabuutiisi. Inumaa xiqqoo turtu dhiisee yoo fedhii fi ittiin akka carraan dhufte yookaan. Shaayiin buusee fayyaa qorra. Maal kan qabdu maal jirti mees keessa? Akkasii beekamna argatiseeti. Anna galata rabbi. Qabbanti tun akkami? Qabbana carqumatti uffatanii haala kun. Jaaketa gurguddaa guyyaa jaaketa gurguddaa halkan immoo baxaanee gurguddaa itti uffannaa. Nagatti. Namoonni isii kanuma. Akkam fayyaa argatiseeti? Ani nagaadha si. Akka wayii si barbaade wallahi. Nagaa akkamiidha gaaddisee akkamiidha gaaddisee. Deebisii gaafa deemi. Jimmaaf shaggar dhaqee walaayitoo mukkatti Allah wabban. Deebisii gaafa nageenyi kan rabbiiti ati yeroo dhibba takka yoo gaafatte akkasuma takka maksasii wajjin nyaannee. Min jaallatame. Daqiiqaa meeqatu shaayii danfisuu kan hubattan. Kanas kanuma addisii gootee haadha gaaddisee akkam. Haadha gaaddisee akkam. Namni itti waa barbaadu barakkatti maqaa namaa kan yeroo dhibba takka. Yeroo sagaltamii sagal deddeebi'ee yaa. Kun immoo istaayilii leebaati. Istaayilii leebaa osoo hin ta'in namni ta'ee agartee anillee irraa waan si barbaadeef qabaa. Maal na barbaadde? Wallahi. Maal wanta itti barbaaddu? Barbaaddeen dadhabdu waan. Jechuun akka Duraanii kan waa barbaade maal waa dhagaaddisee waa barbaade maal waa dhagaaddisee akkas godhe. Amni naamte moo gurra kee? Si waami. Kootu shaayii dhugii shaayii si buuse. Diifatoo. Jettee mataan akka qixayyu alhamdulillahi dhaabbate waa sunuu hundu. Rabbi shukriin isaa ga'u. Kaman.
duraan kaadha gaaddisa irratti barbaada jetta ol dhufee hoo dubbiidhuma mataa sammuu keessa akka daa'ima mataa quraanuu qaala goota. Kalmaan hadoodee kanan asumatti dawwaakama. Lama waan akkasiiti miti khayrii si barbaada wanni kun siifis hedduu rabbiin biraa middaa akka argattu ni beeka. Nama saniif biraallee ammoo akka galata argattu dhibbaraa dhibbatti beeka. Kanaafuu wanni siyaamiif waan biraati miti beetee argattise gaali fayyaan tunis harka rabbii jirti. Qabeenyi illee harka rabbii jira. Qabeenyi hayyoon waggaa dubbattu bari qabeenyi fixeensa kana maatiidha. Fixeensa kana maatiidha. Fixeensi kana mana jira xiqqaatuun dibaanaan achi hin jiru. Addunyaan tullee akkasuma obboleettii ta'e takka xuruneeshee dura qabeenya turtee baay'ee nama dalagatu nama mallaqas akka gaarii qabu warqees harka gaarii qabu waa hunda guutuu nama turte isiin sun ka amma walla akka fedhe rabbiin addunyaa san guutuu irraa fudhatee muusha addunyaa qofaayyuu miti fayyaayyuu irraa fudhatee amma harka rabbii deebitee mustashfa rahmaa jirti wallahi anis du'aayii godhaatumaaf jiraa fi atilee du'aayii godhuu fi miyoon sun miyyoo gaarii teetti nama gargaaruu keessatti bakka gahaa qabaachuu turte. Nama agartee nama dhalaa dhiira hin jettu xiqqaa guddaan jettu nama rakkate bira kuttu baay'ee nama gargaaru turte isiin sun. Amma ammoo isiinuu deebitee gargaarsa beekte jechuudha. Hojii rabbi keenya. Dalagaa rabbi ta'e. Kanas itti amanuu barbaachisaa beekte. Kanaafuu ammoo waan biraatti fi miti beektee asisi. Rabbi araaraa buusuuf. Rabbi araaraa buusii rabbi fayyadamu isaa fuudhu. Haa kennuuf. Akkaan. Kan harkaa dhabe haa kennuuf. Amiin. Qabeenyi boruu gadamaa dhufti. Amiin. Kun jirtu. Na amma maal narraa akkasii beekee ammallee wanni si barbaadeef waan biraatti miti. Dhiqqoon illee amma waa harkaan qabu beektee harkina qaqallateera. Sirraa osoo Dikko mallaqa sirraa barbaade mallaqa sirraa barbaade xiqqoo si'ati doorala 500 ta'edha 600 osoo qabaatte osoo naga dhiite baay'ee na gammachiisa maaliif ofiif osoo hin ta'in mucceessanii barbaada akka malee dhukkubsattee sirra deebitee wanni jirti. Kanaaf mallaqa osoo akkuma liqiitti illee haa taatu kiyyaallee kasi bira jedhu haa ta'u osoo naga dhiifteetiin Anillee isi gadhiise baay'ee tokko natti tola. Mee akkami jira? Kan nuti mari'achuuf akka carraa kaanis kan nuti gaafachuuf waan biraatti miti. Qoy ani kan na dhebe gaaddisa maali namni ati beektu hunduutu yeroo hunda dhukkubsataa? Maali beekna harka rabbii jirti maaltu harka amma kafee rabbiin bare maal nu tokko qabnu malee kun amma namni beeku namni tokko mola baay'uu tire addunyaa tun nuusni bashitanya. Nuus akkatti mata maqoree akkatti hudduu maqaree akkatti Tala sana maalitti beektaati? Intalli sun warra wallaggaati laqqamteedha garuu arjummaa ishee irratti ol barre arjummaa ishee tana ishee nama hedduu gargaartu ishee agartee nama cidhaa dhaabbatu nama dhukkubsate bira nama rakkate jira namni dhukkubsatee fi rakkatu beeku nama jira ka fayyaa guutuu qabu kana ka rakkatu jira nama akka isheen ishee bira dhaabbatu argee nama fayyaa hin qabne immoo agartee mana yaalatti dhaqxee gaafachuu keessatti gahee guddaa qabdi. Soora guddaa taphattee jirti. Nama magaalaan tun guutuu beektu addunyaan nuti beektu itti muta akka ittiin qaafatu ishee tana arjummaa isheetii fi tola ooltummaa ishee. Kanaafuu atiin tunillee ka xiqqoo ishee arjummaa ni qabda beekte akkasii beekutti nama akkanaa kana garaa ittiin jabaatu si beeka. Mee akkam jettechuu barbaadeeti karaan gabaabama nama. Isa amma qabaniin nama rakkate bira dhaabbachuun kan rabbi jaalatu hin qabu kuni. Waan intini qabus hin jiru kuni harka qabus hin jiru. Akkaan. Amma fi ati sarraan qabda dhabuu malaas hin jedhama. Akkatti yaadu qabda laata. Bal'iftee akkatti yaadu qabda. Kan qabu rabbi tokkicha namni qaba jedhee waan itti. Aslan bar qabeenyi kun bar namni hin beeku malee kan isaati miti yaa. Kan rabbii alamaati. Rabbiin alamaa kun sii kennee sila fudhata. Yoo fedhe sii kennee afaan si qabu. Yoo fedhe sii kennee ammoo akka fedhe si godha jechuudha. Maali gaaddu? Fedhu akkam si godha beektaa rabbiin alamaa fedhu agartee nama qabu kana doyin agartee waan kenni nama akkatti yoo harka kanaan harka kana deeffatu yoo harka kanaan harka kana deeffatu doyin waan akka arjummaa wayituu hin qabne nama akkasii godha nama tokko immoo arjaa keetii kan. Gartee arjaa akkatti laa bitaanis mirgaanis nama hundaa deeggaru nama hundaa gargaaru nama akkatti. Armeen dhaggeeffatanii sijjamar gaaddisaan hoon jedhee itti yaadeet tonkoliidhaaf malee birriin nama dhukkubsate takka illee hin jiru. Hin sobin. Gaaddisaa hin sobin. Maal lafa ol taanee akkamitti hirriba qe'eetumaan waan kana ammoo qadiyaa godhadha. Qadiyaa jechuun akka sababa godhadha sababa. Sijjamari. Ati maal gara kamiin akka ba'u barbaada. Kanarraan immoo namni akkamitti
namaati beektu qofatu yeroo hunda dhukkubsata sijjammariyyuu taanaan maal jechuudha. Kami beeka mandura jechuun maal waan ati waan ta'u yaadachaa nuni kana malee kami mandura ka agartee umma gaaddisee cimqee agartee mallaqa nama akkanaa dhukkuba nama akkasiitu maalii ta'a nama akkanaatu maalii ta'e dheetiin takka irraa fuudhee beeka kun ol biriitti. Sijjammaraati yeroo hunda birrii irraa fuuta armeerraa takka ekelee gargaaraa fi takka maalan ta'e asiin bee achiin bee armee garuu ammas hin kennitaa fi qo'ishii ammas kennuufii deemtaa amma nuti jirtaa hindee. Amanuti jirta. Ati yoo maaliif kijiba amanuti jirta jechuun maal jechuun akkana jechuun na kijibsiisu leeqa. Ati kana bara ofeetiin kan dhiyoo ofeetiin itti dirqii namni isaa fuudhu hin jiru bara maal goota akka maal goota akka. Jecha babbareedaa asuuftee jecha waa kanaa dardartee kun immal akka hin kennineefi hindee. Gaaddisa sirriitti wal beekname hindee. Armeen ituma amala isaa beektu. Maal na beekta sirriitti wal beeknaa maal na beekta eessa na beekta. Sijjammara ati fi birriin. Akkuma lakkoofsa kee beekuun godhata ta'e akkuma lakkoofsa. Firummaa qabdanii sanatti fakkaata. Eenyuun. Birrii wajjin. Hindee. Anu fi barbaadaa hin jiru maal tuuma mucaa malaa jira. Anu fi barbaadaa hin jiru maal maal taate mucaa. Armee ituma nama ajjeesiti birrii ni argate jedhamee gaaddisa nama ajjeesee birrii. Aboo deem. Lubbuu namaa mallaqa achi lubbuu namaa baasa. Deema aboo. Itti cuftee bara kamatti itti cuftee. Armeen. Dandeessee nama dhukkubsatee waliin tuuti. nama kamiyyuu tokko qarqarsa dangafataa. Abooti. Garuu ati sobdee muudii qabachaa jirti. Hindee. Booti maal? Sijjammara namni dhukkubsatee takkallee hin jiru gaaddisa fuula keetirraa beeksisa. Hindee. Maal fuula kee gubbaadha as gubbaadha jira as gubbaa namni jira namni mustashfaa jira sin jedhe mana yaalaa jira. Hin jiru. Maali mana yaalaatu fuula kee kan gubbaa jira tuba. Akkamitti beekti? Dhukkubsachuu eenyu keeti? Maali keeti namni sun? Akkamitti beektee? Intala biyyaati. Intala Itoophiyaati intala Oromiyaati maal jechuu barbaaddeeti? Maal akka hin ta'e akkami akkas gootee maal kan asirratti yoo kana maal fira ni gootee dhaboo. Armee yoo gowwaa taate malee gaaddisaan namanii yoo dandeessa garuu wajjin deemuudha yaali bakka mana yaalaa sana. Rakkoon qabu kun rakkoon qabu dhiibbata kan qabu. Hojii deemnee ilaalee uummata kan rakkoo qabu maaltu hin taangeessa maamu iyyaan argee waan sanillee godhaa wayitti uummata kan rakkoon qabu. Kun amma karaa bareedu dhufte dha. Karaa bareedu dhufte. Kana kun maaliif anas goomsuudhaaf anas maaliif wanni ta'uudhaaf walijjiloota inni rakkoo qabu. Yoo kan isii hojii deemnayu. Isii dhiisee isii hojii deemnayu. Si hojii. Maaf ilaala hojii Illaa kijibotee agartee ilaalta. Na wajjin haasa'e. Yoo kan isii hojii deemnayu waan rakkoo qabu. Na wajjin haasa'e si jedhe. Yesh. Maal si hojii haasa'e. Eessatti beekta mucoo. Intala mucayyoo xuruunee jechuun intala Itoophiyaati intala Oromiyaati sin jedha wallaggaa laqqamteedha sin jechaa jira sabaan eessa beekta wanni isiitti bare isiin tun arjummaa isiitti of barreessi. Reendi durii keetiti gargaaru feete na barsiisi sin gargaara yoo barbaadillee fuudhi fidi mana kifilii tokko siifan kenna. Isa dhugaa ta'uuta. Anatu maal jabaasta? Maal akka ta'e sitti jalmaateen. Akkana laalu kalaas. Maal salataa jira maal garaan akkamatti kallattii hin laalaa bitaa mirga laaluu danda'u maali akkamatti akka faras gaarii akkamitti achi laaluu qabaan. Yaada akkasii keessa hoo jiraatte ifatti natti himi waan feete sin gargaara. Yaada akkasii keessa hoo jiraatte. Yaada akkamii? Yoo waan goddanyaa wayii qabdu taate alatti gargaaruu feete. Waan silaa nama tokko tagabbo sin gargaara dhugaa jirtu ifatti na. Sijjammar malaatuun gargaarta dhume fayyaa qabu hojjetee akka barbaadee tokko danda'uu ni danda'a. Eenyuun sijjammar inni kan inni gargaara. Wanti isa fudhate. Maal taate? Maal taate? Wanti isa akka fidde. Maal wanti jedhu? Gammachuu. Gammachuun irra calaqqisa. Gammachuun irra calaqqisa. Lakkisirraa roobaa jira kana dilan. Gadi roobaa jira. Armee yemmuu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf arjummaa ta'eetii agartee hagamta akka namaaf garaa laaftaa hagamta akka namaaf rifatta hagamta akka namaaf yaadda karuma si mataan qabu fudhadhaa dhabu wallaa biraa keessa dadhabda maali arjummaa ta'e bakkumsa jirta arjummaa ta'e bakkumsa jirta dabni kumsa ta'eetu hin jiru mucayyoo xurunee hin kumsa ta'eetu hin jirtu fayyaa nagaa qabdi. Maaliif jedhateetti hagamta akka agartee namaaf rifatta hagamta akka namaaf gadoodha hagamta akka agartee namaaf agartee quuqama qabda agartee sanuma laa dhufan itti nu gootteeta. Ani fuula keetirraan beeku. Laa ta'e abboon tokko siiftaa ati uummatee baay'ee tokko tokko siiftaa